jirtu. Kabajamtoota hordoftoota jaalala dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Har'a kan laallu waa'ee guyyaa Valentaayiniiti. Yeroo guyyaan Valentaayinii gahu hunda dhiirri dubartiif maal akka kennan sagantaa baafatanii fakkeenya fi abaaboo yookaan ammoo halkan gaarii wajjin dabarsuu fi kan fakkaatan godhuudhaan guyyaa Valentaayinii suni to'atan yookaan ammoo akka haala gaariidhaan dabarsan mirkaneeffachuu barbaadu jechuudha. Garuu guyyaa Valentaayinii bara kana dhiirotaaf boqonnaa kennine dubartoonni ammoo akkamitti aangoo guyyaa Valentaayinii har'aa kana kabajuu fudhatanii ka jedhu wajjin laalla. Dhiirotaaf boqonnaa kennine akkamitti dubartoonni jaalallee ofii jaalallee isaaniitii yookaan ammoo abbaa warraa isaaniitii kennaa Valentaayinii kennanii maal kennaniifiti guyyaa kana dabarsuu danda'anii kan jedhu laalla. Ammoo dhiironni jaalallee isaaniitii kennaa Valentaayinii kan akkam kennuu yookaan ammoo hiriyyaa jaalallee isaanii ka dubartootatii fi dhiironni kenna akkamii guyyaa Valentaayinii keessatti kennanii kenna jaalalaa kan jedhu viidiyoo ittaanutti wajjin laalla. Sun viidiyoo ittaanu irratti argattanii jechuudha. Kanarraa ammoo dubartoonni jaalallee isaanii kan dhiiratii fi kenna akkam kennuu qaban yookaan ammoo kenna akkamtu bareedaa yaada kenna kennuu kana wantoota dhiironni jaalatan yookaan ammoo wantoota isaan gammachiisan wajjin laalla. Hanga dhumaatti akkana wajjin turtan kabajaan isin gaafadhe. Kennaan yeroo guyyaa Valentaayinii kabajamuu jaalallee ofii dhiiratii kennamu kan jalqaba poosta kaardii ta'uu ni danda'a jechuudha. Poosta kaardii yookaan ammoo kana barreeffama ofirraa qabu barreeffama si jaaladha yookaan ammoo I love you ka jedhu kan irratti barraa'ee jiru. Atilleen poosta kaardii kan ofii hojjechuu ni dandeetta. Namni kamuu barreeffama irratti barreessee jaalallee ofii sarpiraayiz godhuu ni danda'a jechuudha. Baay'ee haala salphaadhaan nama gammachiisu. Kana kennitee fennaan jaalalleen kee kun baay'ee gammadaa jechuudha. Kennaan lammaffaa immoo kitaaba. Kitaaba kanaa fakkeenyaa fi kitaaba ati ofii barreessitee eessatti akka wal barattan yoom akka wal barattan kitaaba yaadannoo waa'ee seenaa jaalalaa keessanii irratti xiyyeeffate yookaan ammoo kitaaba waa'ee inni ni jaalata jettee yaaddu suniin sarpiraayiz godhuuf ni dandeetta. Kitaaba kennitee fi kitaaba inni ni jaalatu jettu bittee kennuufi ni dandeessaa jechuudha. Ka sadaffaa ammoo chokkoleettii yookaan ammoo keekii boksii keessa jiru ka bakka biraatii bitamee yookaan ammoo kamatilleen tolchite yoo ta'e boksii keessa keettee haala bareedaadhaan akka jaalattu itti himtee kennitaa fi kennaa baay'ee bareedatii ni jaalatu jechuudha. Inni arfaffaa ammoo waaletii garagaraa fakkeenyaa fi waaletii waa'ee garagaraa keessa keewwatan kan namatti tolu ka yoo inni qabatellee yoo inni itti fayyadamullee baay'ee bareedu waaletii akkasii sun kennuu. Shanaffaa ammoo kennaa fakkeenyaa fi kan furtuu itti hidhatan waan furtuu itti hidhatan xixiqqoo ka furtuu manaa furtuu konkolaataa furtuu garagaraa namaa qabatu fakkeenyaa fi alaabaan irra jiraachuu danda'a. Barreeffamni garagaraa akkasii jaaladha jedhu irra jiraachuu danda'a. Haala garagaraatiin jira. Akkasii sun yoo kennitee fi jaalatu. Ja'affaa suuraawwan keessanii fakkeenyaa fi kanaan dura waliin kaatanii suuraawwan jaalalaa ka yaadannoo qabu kitaabarra barreessitee yookaan ammoo haala gaariidhaan bareechitee yookaan ammoo guddistee piriinti gootee baaftee alaabaa yookaan ammoo akkaataa onneetiin boca onneetiin mallattoon onnee ka irra jiru baaftee si jaaladha jettee haala suniin suuraawwan odeeffannoo waa'ee jaalala keessanii qabu ta'uu danda'a. Suuraawwan isaa ta'uu danda'a yookaan kee ta'uu danda'a. Haala kanaan jaalallee dhiiraa kennite baay'ee irra gammada guyyaa Valentine Deeyitti jechuudha. Torbaffaan ammoo xalayaa jaalalaa barreessitee kennuufii ni dandeetta. Xalayaa jaalalaa barreessitee sarpiraayiz godhuu ni dandeetta jaalallee dhiiraa keetiif. Kan saddeetaffaa ammoo fakkeenyaa fi waan bunaan dhuganii fakkeenyaaf akka waan shaayiin dhugan ta'uu danda'a. Kan dhuunfaa isaa gilaasa bunaan dhugan gilaasa shaayiin dhugan kan dhuunfaa isaa bittee
kennuu fi haala kennaatti kennuu fi ni dandeettaa jechuudha. Jaalallee dhiiraa keetii fi kasagalaffaa ammoo dhugaatiiwwan garaagaraa dhugaatii fakkeenyaa fi dhugaatii lallaafaa ta'uu danda'a yookaan ammoo dhugaatii garaagaraa ta'uu danda'a. Bittee waan inni jaalatu akka gaariitti boksi keessa keettee kennuu fi ni dandeettaa ni jaalataa jechuudha. Marree hordoftoota koo dubartiin tokko yoo jaalallee dhiiraa isiitiif kennite maaltu gammachiisaa kan jedhu wajjin ilaalle viidiyoo borii irratti ammoo viidiyoo itti aanu irratti jaalalleen dhiiraa dubartii fi maal kennuu akka qabu wajjin ilaalla. Viidiyoo kana ammoo isinitti tole laayikii gochuun dagatina. Namoota chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii Dr. Jaalala Dhugaattii makama. Viidiyoo kanaan dura lamaan kan yoo ilaalini amma iskiriin irratti isinii baha. Laalaa waa baay'ee irraa barattuudha yaada. Kanarraa xumuree jira. Ispoonsara sagantaa keenyaa Aadaa Jaa'oo baay'een galateeffannaa. Kanarraan xumureen jira. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaa.